Viidiyoo yeroo dabree irratti akkaataa karaa sirrii ta'een bilbila keenya qofa fayyadamuudhaan YouTube keenya irratti viidiyoo haala salphaa fi akkasumas karaa sirrii ta'een akka itti upload itti goonu yookaan ammoo itti maxxansinu ilaallee turre. Viidiyichi yeroo gabaabaa keessatti namoota baay'eedhaan ilaalamee yookaan ammoo daawwatamee jira. Akka baay'ee irraa fayyadamtan akkasumas akka baay'ee isin fayyadee abdiin haa ta'u malee rakkina yeroo irraa kan ka'e viidiyoo yeroo dabree irratti wantoota mara kompiliitii yookaan ammoo guutumaan guututti hin xumurre. Viidiyoo irraa keessatti ammoo wantoota viidiyoo yeroo dabree irratti hafan guutumaan guututti kanneen isin garsiisuudha. Viidiyoo paartii lammaffaa kana akka daawwattan isin affeeree jechuudha jaalatamtoota koo viidiyoo irraa wajji turtii gaarii. Okay guys, video keenya karaa YouTube channel keenyaatti upload godhuudhaaf wantoota ijoo tokko yeroo dabree viidiyoo dabree irratti osoo hin xumurin dhiifne irra jechuudha. Viidiyoo irraa keessatti ammoo wantoota hafan mara cover kanneen isinii godhu ta'a. Viidiyoo kanas haga dhumaa daawwachuun hojii turaa guys. Jalqabee irratti application Chrome akka seenu viidiyoo dabreetti isin agarsiisan jira. Akkamitti akka title barreessinu akkasumas akkamitti thumbnail fi kanneen kana goonu isin agarsiisan jira. Mee viidiyoo irraattis haala saniin isin agarsiisu viidiyoo tokko upload godhe jechuudha. Faayila kiyyaaniin fudhadha. Faayila yeroo fudhadhu kallattumaan gara viidiyoo na deebisa akkasumas faayila kiyyaaniin dhaqa. Simply gara viidiyoo kiyyaana keessa viidiyoo kanarratti isin agarsiisa jechuudha. Wantoota hafan qofaan isin agarsiisa. Viidiyoo yeroo dabre irratti ammoo tartiibaan isin agarsiisan jira. Wantoota viidiyoo yeroo dabre irraa hafan isin agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti maal gootu yeroo haala kanaan ol baafnu viidiyoon keenya jalqaba irratti taayitilii nu gaafata. Haala kanaan taayitiliin yeroo isin barreessitan gabaabsitanii kan namaaf ifa ta'u barreessuu qabdu jechuudha. Wanti kunis isteeppii tokkoffaati sirriitti hubadhaa. Viidiyoo gabaabaa namaaf barreessuu qabdu. Inni lammaffaan ammoo isa descriptionii kana. Descriptionii kan jedhamu kanarratti wantoota viidiyoo yeroo dabree irratti dhiifneetu jira. San hashtag jedhama. Hashtag jechuun hashtag jettanii viidiyoo keessan maalummaa viidiyoo keessanii irratti barreeffama viidiyoo keessan ibsan godhuu qabdu. Fakkeenyaaf ammaan viidiyoo Hajar Mahmad kana zeeroon ol baasu kanarratti maaliin godhaa? Hashtag filadhee maalummaa viidiyoo kanaa agarsiisan YouTube completely akkanatti naagatti tarreessaa jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo waa'ee Oromoo ol baaftan kunoo hashtag Oromoo akkasumas shortii ol baaftan shortii Quraanaa Jawaar Mahmad fi kanneen kana fakkaatan haala kanaan isiniif file jechuudha. An Jawaar Mahmad viidiyoo isaa waan ol baasuu deemuuf hashtag Jawaar Mahmad kan jedhamu kana niin filadhaa jechuudha. Kunoo akkuma agartan hashtag yeroo gootan viidiyoon automatically YouTube isiniif fila jechuudha. Haala kanaan habbaa sadii walitti aansitanii maalummaa viidiyoo keessanii kan isin ibsu filachuu qabdu jechuudha. Namoonni haaraa taatan ammoo viidiyoo yeroo jalqaba irratti ilaaluu qabdu. Viidiyoo yeroo jalqabaa sana argachuudhaaf ammoo linkii isaa description isiniif hin kaa'ee jira. Kun paartii 2dha jechuudha. Paartii 1 san guututti daawwachuu qabdu jechuudha. Kanneen wantoota san irraa dhiise viidiyoo kana keessatti ammoo cover yookaan ammoo as keessatti guutee isiniif fideera. Namoonni haaraa taatanii chaanala viidiyoo kana daawwachuu jiraattan jalqaba viidiyoo isa jalqabaa linkii isaa description daawwattanii isa kanatti asitanii daawwattu jechuudha guys. Okay guys, waa'ee kana finnee jirra. Kanatti aanu ammoo waa'ee thumbnailati. Thumbnail ammoo viidiyoo irra dabree irratti tuqnee jirra jechuudha. Ammallee gaduma deemnaa wantoota viidiyoo sana keessatti hin tuqin ilaalla. Sana booda amma iddoo yes fi no kanas isiniif ibseetin jira. Yeroo hunda no filachuu hin dagatina. Sana booda amma as keessatti show more iddoo tana filanna. Show more yeroo filannu maal akka nuuf fidu waliin ilaalla. As jalatti kunoo tags kan nuuf fidaa jechuudha. Akkuma agartan taaksii kun baay'ee barbaachisaa fi akkasumas yeroo chaanalee keenya search goonu isa top yookaan ammoo rank yookaan ammoo jalqaba viidiyoo nama kamiyyuu irratti iyyuu nuuf ba'a jechuudha. Namoonni viiyoo hedduu argachuu dandeenya. Kana godhuudhaaf maal goonaa? Fakkeenyaaf viidiyoo waa'ee Jawaar kana yeroo ol baasu Jawaar godhee hashtag fayyadamaa akkasumas viidiyoolee wantoota biroo yeroo fayyadamtan maalummaa viidiyoo keessan irra dhaabbachuudhaan hedduu barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo waa'ee Jawaar godhee koomaa fayyadamaa kun akkuma agartan Jawaar koomaa OMN koomaa Oroo koomaa wal qabataa jechuudha kanneen. Sana booda iddoo next yeroo cuqaasu YouTube akka itti naa kaa'u waliin ilaalla. Kunoo addanaaf babaasee gasiin isin garsiisu kunoo kan irreefu koomaan adda baasee Jawaar OM Oroo kunoo akkuma agartan chaanala kiyya addanaaf babaasee naaf kaa'aa jechuudha taagii kiyya. Ammas haala kanaan fayyadamuu dandeessu jechuudha guys. Sirriitti fokus godhaadha. Bakki kun baay'ee barbaachisaadha. Ammas maal goonaa? Amma gaddeemnee iddoo ijoo takka isin agarsiisa jechuudha. Iddoon ijoon isin agarsiisu maali? Gama kubbaa kanarratti kan argamu viidiyoo element kan jedhamudha. Viidiyoo element baay'ee barbaachisaadha. Iddoo kana ni cuqaafna. Yeroon iddoo kana cuqaasu wantoota lama gama jalaa kanarratti naaf fida jechuudha. Inni jalqabaa add an
end screen fi akkasumas add card kan fida kana booda kan jalqabaan tuqaasaa add iddoo itti yeroo tuqaasu haala kanaan formii na fida jechuudha. Fakkeenyaaf amma dhuma viidiyoo irratti yeroo inni viidiyoo kana xumuree fixatee jechuudha viidiyoon itti qaxxanamuu qabu yookaan itti aanu qabu naaf fida jechuudha. Amma dizaayina isaaniin filadha as keessaa dizaayina kan barbaaden filadha jechuudha. Isin kan barbaaden filattan an isa jalaa kanamee dizaayina lamaa kanaa filadhu. Kana yeroon filadhu viidiyoo kiyya irratti kun haala kanaan bakka lama irratti naaf baha jechuudha. Akkuma agartan viidiyoo kana irratti erga bakka lama naa bahee amma maaliin godhaa viidiyoo asitti naa mul'achuu qabuun filadha jechuudha. Kana godhuudhaaf iddoo kana iddoo gama viidichaa numaan tuqaasa jechuudha. Yeroon tuqaasu filannoo gama bitaa kan irratti naaf fidammas gad deemee choose viidiyoo iddoo itti kananiin filadhaa. Sana booda viidiyoon barbaadu haala kanaan kaniin viidiyoo kana namni itti aanee daawwachuu qabu niin filadhaa jechuudha. An kunoo isa kananiin fila isa Jawaar Mahammad wal qabata waan ta'eef akkasumas iddoo pileeylistii kanaas niin filadhaa. Sana booda pileeylistii namni daawwachuu barbaadu viidiyoo kana erga xumuramee kallattumaan kan itti qaxxalamuuf ta'a jechuudha. Watch hours akkasumas subscribe hedduu argachuuf nu fayyada. Kunoo haala kanaan pileeylistii akkaniin filadhaa. Haala kanaan viidiyoo kiyya irratti naaf caanamee jira jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha wanti kun. Sana booda iddoo save jettu niin cuqaasaa. Sana booda iddoo save jettu yeroon cuqaasu ammas isa lammaffaa irratti naaf hafa iddoo add card kan jedhamu kunoo akkuma jala kanarratti agartan iddoo add card kanaas niin filadhaa. Kunis baay'ee barbaachisaadha. Wachaawwan akkasumas subscribe hedduu argachuuf nu fayyada jechuudha. Sana booda wantoota filachuu barbaadan gama bitaa kanarratti viidiyoo pileeylistii fi chaanaalii filattan an viidiyoo waan hin filadhuuf viidiyoo tokko niin filadhaa jechuudha. Chaanaala nama biraatis filattanii guddisuu fi ni dandeessu jechuudha. Sana booda haala kanaan kun gubbarratti na argama. Hubachiisaa asitti daqiiqaa jalqabaa irratti osoo hin ta'in achi siisatanii daqiiqaa barbaadan garuu daqiiqaa dura irratti hin godhina. Kun akkuma agartan an daqiiqaa 15 irratti niin godha. Haala kanaan sekondii barbaadanii fi daqiiqaa barbaadan irratti sirreessuu dandeessu. Sana booda iddoo gama gubbaa irratti save ni gootu jechuudha. Save yeroo goonu haala kanaan viidiyoo keenya irratti kaardiin nuuf abbee jira jechuudha. Amma duraan maal qabaa? Duraan X qaba ture amma raayitii naaf tahee jira jechuudha. Wanti kun baay'ee barbaachisaadha. Sana booda iddoo next gama jalaa irratti argamu ni goona jechuudha. Waa'ee cheekingii viidiyoo yeroo dabree irratti isin agarsiisan ture. Waa'ee cheekingii gonkumaa hin dhibbatina viidiyoo san keessatti akkamiin akka cheekis YouTube automaatikaalii isiniif godha. Sana booda kan ta'an waa'ee vizibilitiiti. Waa'ee vizibilitii kana irratti sirriitti kan fokus godhuu qabdan isa kana jechuudha. Wantoota sadiin nu argamaa private artistii fi publikiidha jechuudha. Wanti dirqama fokus godhuu qabdan maali? Waa'ee aan listiiti. Viidiyoo kamiyyuu yeroo barbaaftan aan list gootanii dhiisuu qabdu jechuudha. Private gonkumaa hin godhina akkasumas public viidiyoo daftanii ol baasuuf gonkumaa hin dhiphatina. Viidiyoo hedduu fi akkasumas subscribe hedduudhaaf kan isin gargaaru waa'ee aan listiiti jechuudha. Fakkeenyaaf amma aan list gootanii booda set as instant premier godhuu ni dandeessanii akka viidiyoon keessan laayivii isiniif deemuuf jechuudha. Viidiyoo kamiyyuu yeroo ol baaftan wanti isin godhuu qabdan aan list gootanii viidiyoo keessan yeroo sa'a takkaaf yookaan ammoo daqiiqaa 30 eega edit gootanii irraa fixan booda waan irraanfattan hunda gaddeebitanii edit godhuu dandeessanii mirgaa irratti save iddoo hedduu ni cuqaastu. Viidiyoon kiyya automaatikaalii save naaf ta'ee jira jechuudha. List booda ammoo gaddeebitanii public gootanii jechuudha. Hubachiisa. Viidiyoo eegaa xiqqisha turtanii booda istuudiyoo YouTube keessa seentanii yookaan ammoo haala kanaan yookaan ammoo asumaan Chrome keessa yookaan ammoo istuudiyoo aappii keessaniin public godhuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan kun akkuma agartan viidiyoon kiyya ol ba'u jira. Viidiyoo haala kanaan yoo barbaaftan yeroo muraasa keessatti view fi akkasumas subscribe isin argattan ni ilaaltan jechuudha. Guys viidiyoon kun yoo isin gammachiise like godhuun akkasumas namoota birootiif share godhuun hin dagatinaa. Chaanala kanaaf haala taatan immoo subscribe godhuun maatii kan dabalamaa waan daawwattaniif baay'ee galatooma.